Nageenyiif araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota ko. Sanbata gammachuu, guyyaa gammachuu hunduma keessaniif iyyuu isiniif haa ta'u. Baga Waaqayyoo yeroo kana hunduma keenyaaf dabale. Waaqayyoon abbaa keenya karaa addaa gaarii goonee galateeffanna. Karaa addaa ayyaana isaa waan nuuf baay'iseef, eegumsaaf kunuunsa barbaachisu hundaa waan nuuf godheefidha. Jiraannee yeroo kana kan nuti geenyeef. Kanaaf Waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffanna. Yeroo kana immoo mata dureen waliin ilaaluudhaaf deemnu jechuudha. Kanaan dura irra deddeebi'amee dubbatamaa kan ture, har'allee irra deddeebi'amee dubbatamuu kan qabu, namni Waaqa dhugaa beekee Waaqa sagaduufii qabuuf beekee sagaduufii waan qabuuf. Ergaan kuni amma gaafa Yesuus Kiristoos hojii araarsuu dhaabutti ilma lallabama ergaan kun. Kanaaf innis maalidha? Isa Waaqaaf lafa, galaanaa fi burqituu bishaanii uumeef sagadaa kan jedhudha. Eenyunni Waaqa dhugaa isa Waaqaaf lafa, galaanaa fi burqituu bishaanii uumeef sagadaa kan jedhudha. Kanaaf har'a obboloota ko xiyyeeffannaadhaan waan kana akka laalluun barbaada. Gara sanatti toon saniin fuuldura fuula Waaqayyootti dhiyaannee kadhata gabaabaa godhannee jalqabnaa hin kadhanna. Waaqarra isa jiraattu qulqulluu abbaa keenya galata addaa qabannee fuula kee duratti dhiyaanna waa'ee yeroo kanaatiif. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keetiin bara baraan galannee ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana immoo qulqulluu keenya fuula kee duratti argamneerra. Hundaarra kan caalu si beekuudha. Ergaan yeroo xumuraa kanaas inni hangafaaf guddichi namni si beekee siif sagadee siif ulfina kennee firdii dhufaa jiru jalaa akka ba'uufidha.
qulqulluu koo adaraa akka si beennuuf dubbii kee isa ati nutti himte wajjin akka walii galluuf yaada ofii keenyaa yookiin falaasama ofii keenyaatiin dubbii kee irraa galagallee akka hin banneef maqaa gooftaa Yesuusiin ati nu gargaari. Cubbuu keenya nuuf dhiisi, hafuura kee nu guuti, nu dibi, nu geggeessi, dhugaa kee ati nu barsiisi. Akka dhugaa kee kanatti akka jiraannuufis ati nu gargaari. Yeroo keenyaa fi hundumaa irratti ulfaadhu fedhii kee nuuf haa ta'u Abbaa. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhii. Ameen. Tole Waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffannaa. Galanniif ulfinni guddaan abbaa keenya isa waaqarraatiif bara baraan isaaf haa ta'u jecha. Kallattiidhaan yommuu itti fufnu akkuma nama jedhe mata dureen waliin ilaaluuf deemnu isa waaqaaf lafa galaanaaf burqoota bishaanii uumeef sagadaa jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 jira. Yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaafi isa waaqa yookiin samii, lafa, galaanaa fi burqoota bishaanii uumeefis sagadaa jedha. Yeroon Waaqayyoo itti faradu waan ga'eef firdii kana jalaa ooluudhaaf namni maal gochuu qaba? Waaqayyoon sodaachuu qaba. Ulfinas kennuufii qaba. Inni guddaan immoo isa waaqa lafa galaanaa burqoota bishaanii uumeef sagaduu qaba. Kanaaf waaqa isa dhugaa, isa waaqa lafa galaanaa burqoota bishaanii uumeef sagadee ulfinas kenneefi isa sodaachuu qaba jechuudha. Dubbiin murteessaan Waaqayyoof ulfina kennuu, Waaqayyoon sodaachuu, isaaf sagaduu caalaa waaqa dhugaa beekanii sagaduu fi ulfinas kennuu fi isa sodaachuu caala. Kanaaf obboleessa koo, obboleettii koo, waaqni ati waaqessaa jirtu, waaqni ati sagadaa jirtu, waaqa dhugaa akka macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jirudha moo waaqa akkasumaan waan barreeffamee hin jirre tayinnaadhaan yookiin waan barraa'ee hin jirre sababa akkas ta'eef akkas taasisa jedhamu falaasama namni kalaqeetti ka'amnaa jirta. Tarii namootatti qoosaa fakkaachuu danda'a. Namoonni itti geessuu danda'u. Waa'ee kanaa beekuu hin danda'amu yaada jedhu seexanni nama keessa kaa'ee waa'ee kanaa akka namoonni hin beekne godhaa jira. Garuu dubbichi dubbii jireenyaa fi badiisaadha. Yoo waaqa dhugaa beeknee saganneef waaqa sobaadhaaf sagadaa jirra. Kanaaf har'a ergamaa tokkoffaa kanaan garee keenya akka adda baafannuuf Waaqayyo waamicha nuuf godha. Macaafa qulqulluu keessaa mee seenaa Abrahaam irraa kaanu Addaamii fi Hewaan iyyuu utuu hin kufin waaqa dhugaadhaaf sagadaa turanii kitaaba raajii gabaabaadhumatti abbaa fi ilmaaf sagadaa turan jedha. Garuu gara sana bal'isee dhaquu dura gara macaafa qulqulluu ni ilaalla. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa qulqulluudhaan yeroo waliin dubbifannu macaafa qulqulluu keessatti macaafni qulqulluun uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Waliin dubbifannaa seenaa kana. Seera uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti akka jedha. Waa'ee Abrahaamidha. Yommuu Abrahaam dargaggoota isaatiin isin harrichaa wajjin asuma turaa. Aniif mucichi immoo mucichi Yisihaaqidha. Aniif mucichi immoo achi garas dhaqnee in sagannaa. Isa booddees gara keessanitti in deebina jedhee jedha. Eewuudha keedee Abrahaamtu akkas jedhe. Eewuudhaan jedhe jara warra isaa fi ilma isaa wajjin aarsaa gochuudhaaf deeman sanaan jedhee jechuudha. Isin maal godhaa? As turaa jedhe. Maal godhannee mucichaa wajjin dhannee sagannaa jedhe. Dhannee sagannaa jedheen. Tole baay'ee gaariidha. Itti fufee keenya hojii qulqulluu seera boqonnaa 22 irratti ati jedha. Ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin. Ilaa obboloota koo maalidha? Bifa fakkeenyaa kanaaf maal hin godhin? Hin sagadin. Bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin. Okay. Isaafis hin hojjetin. Ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbootaa hamma dhaloota 3 hamma dhaloota 4ttis harka ijoollee warra na jibbanii keessaa nan barbaadaa jedha. Nan barbaadaa jedha. Kanaaf amma dubbiin barbaachisaaniif murteessaan obboloota koo
Seeruma kudhanii keessatti iyyuu yookiin abboommota kurnan keessatti wanti barreeffamee jiru sagaleen Waaqayyoo kan inni jedhu inni hangafaa ana Waaqayyo Waaqni kee biyya Misrii kanan si baase. Biyya fakkeenyaa dabalatti maal hin godhin? Ana biratti bifa fakkeenyaa hin qabaatin kan jedhudha. Ana biratti bifa fakkeenyaa hin qabaatin kan jedhudha. Okay. Inni lammaffaa ana Waaqayyo Waaqni kee biyya Misrii kanan si baase. Ana biratti waa kan biraa maal hin godhin? Hin qabaatin. Hin sagadiniif kan jiru kana biraa. Inni lammaffaan bifa fakkeenyaa Waaqarra kan jiru, lafarra kan jiru maal hin godhin? Isaaf hin sagadinii. Bifa fakkeenyaa tolfattee maal hin godhiniifi? Hin sagadiniifi kan jedhudha. Hin sagadiniif kan jedhudha. Kanaaf namni kanaaf yoo sagade, yoo bifa fakkeenyaatiif sagade, ani Waaqayyoo isa hinaafaadha jedha. Namni bifa fakkeenyaatiif sagadu, Waaqa dhugaadhaaf namni saganne gatii isaanuma argata. Baay'ee wayii bifa fakkeenyaa yommuu jennu, waan ijaan argamu garasi. Waan ijaan argamu garasidha. Kitaaba raajii akkasuma jedha. Tarii yaadaani Waaqa tolfamaa tolfachuu dandeenya taa'e. Waaqa tolfamaa yaadaan tolfachuu dandeenya taa'e. Akkuma maal goonu? Waan ijaan argamu tolfachuu dandeenyu akkuma sana Waaqa tolfamaa yaada keenya keessatti Waaqni nuyi sagannuuf Waaqa dhugaa miti yoo ta'e Waaqa tolfamaadhaaf sagadaa jirra jechuudha. Kanaaf garuu jaal qulqulluu deebinee macaan qulqulluu waan ijoo laallamas. Faarsaa boqonnaa 95 lakkoofsa 6 takkeedha. Kottaan sagannaa gadi hin jennaa Waaqayyo uumaa keenya irrattis hin jilbeenfannaadha. Amma kan barbaachisu Waaqa uumaadha malee Waaqa tolfamaa yookiin bifa keenyaatiif akka sagannu miti. Addunyaan kun yeroo xumuraa kanatti kan ishee ittiin gargar baatu maalidha? Yookiin bineenfichaa fi bifa keenya isaatiif sagaduudha. Yookiin immoo Waaqa dhugaadhaaf, Waaqa uumaadhaaf sagaduudha. Yookiin Waaqa uumaadhaaf sagaduudha. Yoo akka jechuun yookiin Waaqa isa dhugaadhaaf sagaduudha. Yookiin immoo bifa fakkeenyaa fi bineenfichaa fi bifa keenya isaatiif sagaduudha. Akka jechuun yookiin Waaqa dhugaa Waaqayyoo Abbaa fi Ilma isaa Yesuus Kiristoos sagaduudha. Yookiin immoo bineenfichaa fi bifa keenya isaatiif sagaduudha. Kanaaf kottaan sagannaadha akka jaal qulqulluu barreeffamee jirtu. Kottaa hin sagannaadha. Waaqa uumaa keenyaaf hin sagannaa jedha. Hin sagannaa jedha. Okay. Amma itti fekkana jaal qulqulluun. Macaan qulqulluun mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti akkuma jira jedhe. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef maal godhaa? Waaqayyoon sodaadhaa. Firdii jalaa ba'uudhaaf jechuudha kun. Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaafi isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedheedha. Kun dubbii murteessaadha. Isa kam? Isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef sagadaa dubbiin jedhu dubbii baay'ee murteessaadha. Kanaaf eenyu inni Waaqaaf lafa galaana burqituu bishaanii uume? Eenyu inni? Namoonni kana keessa darbuun barbaadan. Inni eenyudha yoo jettani inni Waaqayyoodha jedhu. Waaqayyo inni Waaqaaf lafa galaana burqituu bishaanii kana uume eenyudha inni yoo jettan immoo ichi ta'e dhoksaadha. Garuu macaafa qulqulluu keessatti hin barroomne eenyu akkana ta'e hin barroomne kana ilaaluuf deemna. Har'a obboloota koo dubbiin guddaan nuti yeroo hundumaa iyyinuuf dubbiin guddaan barreeffamaanis sagaleedhaanis yeroo hundumaa dubbannu namni Waaqa dhugaa haa beekuudha. Namni Waaqa dhugaa beekee Waaqa dhugaadhaaf haa sagaduudha malee waan biraa miti. Maaliif jettan Waaqa dhugaadhaaf sagadaa jiru jechuu dandeessu? Addunyaa kiristaanaa keessatti namoonni hedduun isaanii Waaqa dhugaadhaaf sagadaa jiran. Kana adda baafnee akka hubannuufidha. Waaqa dhugaa beeknee akka sagannuufidha. Malee wanti kan biraan jiru. Dhaabannee of ilaallu. Kanaaf macaafa qulqulluu amma sakkeedha. Gara macaafa qulqulluu yeroo dhannu. Seera keessa deebii boqonnaa jaalanna. Seera keessa deebii boqonnaa jaa lakkoofsa 13 irratti akkeedha. Ati Waaqayyoon gooftaa kee sodaadhu isaafis hojjedhu maqaa isaatiinis kakadhu jedhaan. Maqaa isaatiinis maal godhi?
kakadhu jedha. Akka macaafa qulqulluutti uumaan inni saganni maluuf kun eenyudha inni? Inni eenyudha? Inni saganni maluuf kun eenyu? Inni sodaachuu qabnu, inni ulfina kennuufii qabnu eenyunni? Macaafa qulqulluun Waaqayyo Abbaa akka inni madda jireenyaa fi uumama hundumaa ta'etti yommuu nutti himu Yesuus Kiristoos immoo karaa wanti hundumtuu ittiin uumamedha. Kan inni nutti himu. Okay. Amma obboloota koo macaafa qulqulluu keessatti kan isin argattan sakattaa macaafa qulqulluu keessatti sakattaa sirriitti ilaalaa. Macaafa qulqulluu keessatti uumaan eenyu? Waaqayyo Abbaadha. Waaqayyo tokkicha jedha. Waaqayyo uumaadha. Waaqayyo dhugaadha. Waaqayyo jiraataadha yommuu jedhu Waaqayyo Abbaadha. Yesuus Kiristoos immoo ilma isaati. Ilma Waaqa jiraataa. Ilma Waaqayyo Abbaadha. Waaqayyo Abbaan karaa ilma isaatii kana waan hunda uume. Macaafa qulqulluurraa kan arganna. Qaamni sadii hojii uumamaa keessatti hirmaate tokkollee hin jiru. Qaamni sadii hin jiru. Qaamni sadii hojii uumamaa keessatti hirmaate hin jiru. Waaqa Abbaatu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin karaa isaa uume. Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Abbaa, Waaqa Abbaa maaliif jedhame? Maaliif Waaqa Abbaa jedhame? Abbaa Gooftaa Yesuus Kiristoosidha waan ta'eefidha. Abbaa Gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eefitu Waaqa Abbaa jedhame. Maqaa miti. Kanaaf Waaqayyo Abbaa gara qulqulluu keessatti. Kanaaf gara qulqulluutti deebinee wanneen kana jedhaa jiru kana hunda isaa haa ilaallu. Gara macaafa qulqulluutti deebinee waan jedhaa jiru kana hunda ilaalla. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8:6 takkeedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis eenyu? Abbaa. Waaqayyo tokkichi eenyu obboloota koo? Waaqayyo tokkichi Waaqayyo Abbaadha. Abbaa Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Waaqayyo tokkichi Waaqayyo Abbaadha. Abbaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Namoonni Waaqayyo tokkichi tokkummaa qaamota bara baraan waliin jiraatan sadanii jechuudha. Tokkummaa waaqota sadiidha jiru. Waaqayyo tokkichi Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa fi Waaqa Hafuura Qulqulluutu sadan isaaniitu tokko jiru namoonni. Macaafa qulqulluu fooyyessuudha kun akka jechuun macaafa qulqulluun garuu maalidha? Nuuf garuu Waaqayyo tokkicha jira eenyuun? Abbaa isa waan hundumaa uume. Akkasumas Gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Isa nuyi ittiin jiraannus jedha. Waaqayyo dhugaan, Waaqayyo tokkichi, Waaqayyo Abbaan Waaqa tokkichadha. Waaqayyo Abbaan Waaqa tokkichadha. Yesuus Kiristoos ilma isaati. Karaa Yesuus Kiristoos wanti hundumtuu ittiin uumame. Yesuus Kiristoos wanti hundumtuu isaan uumame. Waaqayyo Abbaan waan hundumaa uume. Waaqayyo Abbaan karaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaa uume jechuudha. Ibroota boqonnaa 1:1-2 fakkeedha. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara sadhumaa kanatti immoo ilma isaatiin itti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uume waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabeedha. Ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uume. Afaan Ingiliffaatti yoo ilaaltan maalidha? By whom he created the world. Addunyaawwan lakkoofsa hin qabne kan inni Waaqayyo Abbaan kan inni uume karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin addunyaawwan hundaa uume. Qolaasaatti boqonnaa 1:5 maalidha? Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalateedha. Ilmummaan nuyi amannu kanadha. Kiristoos ilma Waaqayyooti gaafa jennu uumama hundumaa dura dhalate. Eenyurraa? Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 5:1 abbaa irraa dhalate. Abbaa irraa dhalate. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo bifa Waaqayyo Abbaan inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atu. Kaan isa uumama hundumaa dura dhalate.
Wanti waa keessa jiruuf wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamuuf wanti ijaan hin argamne warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban warri bantii waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumamanii wanti hundinuu karaa isaa uumamee isaaf uumamedha. Kanaaf Waaqayyo tokkichi Waaqayyo dhugaa Waaqayyo abbaan karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoosiin maal godhe waan hundaa uume jechuudha. Hojii namaa keessatti abbaaf ilma agarra. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 8 sakkeedha. Wanti hundinuus isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Isumaan ta'e eenyuun isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Eenyuun Kiristoos Yesuusidha. Waaqayyo abbaan karaa ilma isaatii waan hunda uume waan ta'eef. Kanaaf waaqeffannaa dhugaan eenyuuf sagaduudha. Uumaan eenyu? Waaqayyo abbaadha. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa Kiristoosiin. Kanaaf waaqeffannaa dhugaan Waaqayyo abbaadhaaf akkuma inni karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaa uume akkuma inni karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nu uume nullee karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluu isaatiin guutamnee abbaadhaaf sagaduudha. Macaafa qulqulluun akkeedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka abbaa bira geenyu qabna. Hafuuruma tokkoon karaa Yesuus Kiristoosiin akka abbaa bira geenyu qabna. Kanaaf Kiristoos maali Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti karaan dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee iyyuu gara abbaa hin dhufu. Kanaaf karaan ittiin gara abbaa dhannu karaa Yesuus Kiristoos ilma isaatiidha. Hafuura isaatiin guutamne jechuudha. Hafuura isaatiin guutamne jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 23 irratti akkeedha. Yeroo itti warri dhuguma sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan. Eenyuudhaaf? Abbaadhaaf. Eenyu jedhe kana? Kana Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhe. Hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufa. Innis ammayyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada. Okay. Dhugaan eenyu? Hafuuraaf dhugaadhaan jedha asitti. Hafuuraa fi dhugaadhaan. Hafuuraaf dhugaadhaan. Dhugaan eenyu? Akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti dubbachuuf yaale Yesuus Kiristoos karaan dhugaan jireenyi ana jedhe. Dhugaan Yesuus Kiristoosidha. Hafuurri hafuura qulqulluudha. Hafuura Waaqayyo abbaadha. Hafuuraaf dhugaan abbaaf sagaduu jechuun maal jechuudha? Karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaaf hafuura isaatiin guutamnee sagaduu jechuudha. Karaa Yesuus Kiristoosiin dhugaadhaan jechuudha. Dhugaadhaan karaa Yesuus Kiristoosiin hafuura isaatiin guutamnee eenyuuf sagaduu? Abbaadhaaf sagaduu. Ammas macaafa qulqulluutu beekeedha. Ibroo boqonnaa 14 lakkoofsa 5 irratti. Egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa Waaqayyoof hin dhiyeessina. Eenyuuf? Waaqayyoof. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Karaa isaa jedha. Okay. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa bahuudha. Maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa bahuudha. Qolaasaanis boqonnaa 3 lakkoofsa 17 akkeedha. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waan isin hojjettan hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Idumaanis maqaa gooftaa Yesuusiin jechuudha. Waaqayyo abbaadhaaf galata galchaadha. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif maqaa ilma isaatiin galata galchaadha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3 akkeedha. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaaf ammallee maal godhaadha? Galata galchaadha. Kanaaf kan sagadamuufi qabu tokko Waaqayyo abbaadhaaf. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Abbaaf akkuma sagadamu. Okay. Yesuus Kiristoosiin sagadamu jechuudha. Akka jechuun maal jechuudha? Akka jechuun Yesuus Kiristoosiin sagadamu jechuu miti. Abbaadhaaf akkuma sagadnu Kiristoosiin illee sagaduu qabna. Rakkoon guddaan maa inni bara keenya wanti jiru rakkoon guddaan bara keenyaa maalidha? Namoonni akkaataa isaa itti sagadanidha. Akkaataa namoonni itti sagadanidha.
Yesus Kiristoos kan jedhani sagadu. Waaqa ilmaa jedhani sagadu moonnarra. Waaqa ilmaa jedhani sagadu. Yesus waaqa ilmaa ilma waaqayyoodha. Yesus ilma waaqa jiraataadha. Kanaaf akkaataa nuti sagaduu qabnu Yesus ilma waaqayyoo jennee sagaduufii qabna. Yesusiif sagaduu qabna dhibba sagaduufii qabna. Dhibba sagaduufii qabna. Sababni isaa maal? Inni ilma waaqayyoo waan ta'eef waaqa waan ta'eef sagadamuufii qaba. Garuu saganni keenya waaqa ilmaa jennee kan sagannuuf yoo ta'e inni Yesus kan biraadha. Yesus isa dhugaa osoo hin taane Yesus kan biraadha. Waaqni ilmaa Yesus kan biraadha. Kanaaf obboloota koo Yesus ilma waaqayyoo isa uumama hundumaa abbaa isaa irraa dhalate yookiin abbaa isaa keessaa bahe jennee sagaduufii qabna. Kun macaafa qulqulluu keessa waan jirudha. Ammallee mee gara macaafa qulqulluu dhanna. Gara macaafa qulqulluu yommuu dhannu macaafa qulqulluu irraa macaafa qulqulluu maal jedha laata? Macaafa qulqulluun Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5:23 irratti akka jedha. Hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaafis ulfina haa kennani. Ilmaaf ulfina kan hin kennine abbaa isa ilma isaa ergeefis ulfina hin kennudha. Kanaaf akkuma abbaaf sagannu akkuma abbaaf ulfina kenninu Yesus Kiristoosiif illee ulfina kennuu qabna. Sagaduufii qabna jechuudha. Ibroota boqonnaa 1:6 irratti akka jedha. Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni waaqayyoo hundinuu isaaf haa sagadan jedhe. Ergamoonni iyyuu maal godhaniiruuf sagadaniiruuf jechuudha. Filippisius boqonnaa 2:9 akka jedha. Kanaafis waaqayyoo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe maqaa isa maqaa kamirrayyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii waaqaa keessa jiran warri lafarraa warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godheedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akkuma abbaaf sagan ilmaafillee maal goonaa hin saganna jechuudha. Dhagoo tokko. Arrabni hundinuus ulfina waaqayyoo abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuuf jirudha. Kanaaf Yesuus gooftaadha. Yesuus ilma waaqayyoodha. Gaafa Yesuus sagannu abbaadhaaf ulfina kennuu keenya. Gaafa ilma isaatiif sagannu abbaadhaaf sagaduu keenya. Sababni isaa inni bifa fakkeenya waaqayyoo abbaadha waan ta'eef. Ilaalame gaafa Yesuus Kiristoosiif sagannu waaqayyoo abbaadhaaf sagaduu keenyadha. Sababni isaa inni bifa fakkeenya waaqayyoo abbaadha waan ta'eef. He is the express image of the Father is present. Gaafa bifa fakkeenya bineensichaatiif sagannu bineensichaaf sagaduu keenya. So dubbichi paralelii deema. Kanaafiyyuu obboloota ko namni kamiyyuu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo abbaadha jedhee gaafa Yesuusiif sagadu waaqayyoo abbaadhaaf sagaduudha. Ulfina waaqayyoo abbaadhaaf ta'a. Kanaan ammoo waaqayyoo abbaadhaaf immoo yoo kan sagadu yeroo sagadu jechuudha karaa Yesuus Kiristoosiin abbaadhaaf sagaduu qaba. Kanaaf namni hundinuu namni kamiyyuu ulfina waaqayyoo abbaatiif Yesuus gooftaa akka ta'e Yesuus ilma waaqayyoo abbaa akka ta'e gaafa amanee beeksu gaafa sagaduuf Yesuus sagadu ilma waaqayyoo jedhee gaafa sagaduufi waaqayyoo abbaadhaaf ulfina kennuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:1 takkeedha. Wanti waaqa irratti lafa jalatti galaana keessatti uumame isaan keessa jiru hundinuu hoqubaan ulfinni guddinni aangoon isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf eenyuun waaqayyoo abbaadhaaf jechuudha. Hoolichaafis baraa hamma bara baraatti haa ta'u jechuu isaa hin dhaggeedha. Kuni obboloota koo sagada dhugaa macaafa qulqulluu keessa jirudha. Har'a namoonni eessa abdanii qaama sadiif sagaduu waaqa sadiif sagaduu eessa abdan waaqa sadiidha baay'ee wayi ofuma waaqa tokkicha qaama sadiidha jedhama malee waaqa sadiidha. Qaama garaagaraa sadii koo eternaal jennaan qaama garaagaraa sadii sadan isaanii tokko kan jiru waaqni sadii tokko kan jiru angala keessa. Eessaa dhufe? Barnoota seexanaadha sun. Kiristoos yommuu sagannu inni dhuguma ilma waaqayyoo isa abbaarraa dhalate akka inni ta'e amannee
ati dhuguma ilma waaqayyooti jennee sagaduu keenyadha qabna. Sababni isaa abbaan ilma isaa malee waaqa kan biraan beeku waan ta'eef ati ilma waaqa jiraate jennee sagaduufi qabna Kiristoosiif. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 14 lakkoofsa 23 takkeedha. Kanarratti warri birricha keessaa Yesuusiif sagadanii ati dhuguma eenyu ilma waaqayyooti jedhan jedha. Dhuguma sagadaniif eenyu jedhani ati dhuguma ilma waaqayyooti jedhan jedha. Ilma waaqayyooti jedhanii sagadaniif. Har'a garuu namoonni waaqa ilmaa jedhanii sagadaaf yookiin immoo waan garaagaraadhaan sagaduuf. Dhugaan macaafa qulqulluu tokkoof tokkichi nugaa waan biraan barbaannu obboloota ko. Kanaaf akkuma kana ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 28 takkeedha. Abboommin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti amanaa akka abboommin kennettis walii keessan jaalladhaan jedhata. Ilma kootti amanaa jedhe Waaqayyo abbaan. Ilma kootti amanaa maqaa ilma kootti amanaa jedhe. Qaama kan biraan jiru. Kanaanadha sagana jiru hundinuu sagada sobaati. Inni kan biraan waaqa sadan tokkootiif sagaduu hin qabnu kan jedhudha. Macaan qulqulluun iddoo tokkotti illee waaqa tokkichi qaama sadii akka qabu waan nutti himu hin qabu. Abbaa qofatu waaqa tokkicha isa dhugaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 2 Kiristoos maal jedhee si waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa jedhee abbaa isaatiin. Kiristoos immoo ilma isaadha. Kanaanidha qaamni kan biraan jiru. Kitaaba raajii yoo dubbistani qaamni sadaffaan ture iddoo meeqatti yoo dubbiftani qaamni sadaffaan ture Luusfer utuu hin kufin qaama sadaffaa akka ture dubbata. Utuu hin kufin Luusfertu qaama sadaffaa ture. Erga Luusfer kufee immoo eewudha Gabreeli. Amma namoonni kitaaba raajii irraa 3 heavenly trio yookiin immoo great powers 3 heavenly powers kan jedhu fayyadamaniitu qaama sadii jedhu. Obboloota ko power jechuun hafuura qulqulluun poweriidha. Poweriidha jechuun humna jechuun waaqa qaama qabaatee of danda'ee jiru jechuu miti. Christ gave his spirit as a divine power. Power kan inni jedhameef hafuuruma Kiristoosidha. Kiristoos hafuura ofii isaatii akka humna waaqummaatti kenne malee qaama sadaffaa kan biraa miti. Waa'ee kanaatii fi waa'ee kanarratti namoonni marii barbaadan yookiin namoonni waa'ee kana ilaaluu barbaadan yeroo biraa keessaanis nu dubbisuu dandeessu. Amma garuu yeroo waan hin qabneef bal'isee kanatti dubbadhu. Garuu qaamni sadaffaan Luusfer ture har'a moo Gabreelidha. Waaqummaa keessa garuu abbaaf ilma isaa qofa. Waaqa abbaaf waaqa ilmaa miti. Abbaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoos qofa. Hafuurri qulqulluun hafuura waaqayyoo abbaadha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 9-10. Hafuura ilma waaqayyoo abbaadha. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6. Kana qofa miti. Iddoo hedduutti argattu. Kanaaf obboloota koo hafuurri qulqulluun Kiristoos irraa fudhannee ittiin guutamnee kan nuti sagada dhugaaf sagadnu hafuura waaqayyoo abbaadha. Waaqni tokkichi waaqayyoo abbaadha. Kan sagaduuf qabnu waaqni tokkichi waaqayyoo abbaadha. Yesuus Kiristoos ilma isaati. Karaa ittiin abbaadhaaf sagadnu jechuudha. Kiristoos yommuu sagadnu immoo ati ilma waaqayyooti jennee sagaduuf qabna. Kun dhugaa macaafa qulqulluudha. Kanaaf abbaaf ilmaaf sagaduudha walumaa gala. Abbaaf ilmaaf sagaduu jechuun waaqayyoo abbaadhaaf ati waaqa tokkicha isa dhugaadha jennee karaa ilma isaa sagaduu. Ilmaaf sagaduu jechuun immoo ati ilma waaqayyooti jennee Yesuus Kiristoosiif sagaduu jechuudha. Kanaaf obboloota koo dubbiin har'aa kan wal ilaalu barbaade isa kanadha. Eenyuuf sagadaa jirra? Sagadni dhugaa jennee nuyi sagadaa jirru eenyuufi? Obboleessa koo, obboleettii koo eenyuuf sagadaa jirta? Akka macaafa qulqulluutti kan barreeffamee jiru waaqa dhugaadhaaf moo eenyuufi? Yoo akkas ta'u taate yeroon gara waaqa dhugaatti deebi'uu qabnu ammaaf amma qofa. Nama dubbii kana dhaga'aa jiruuf waamicha kan goonu
kottaa gara waaqa dhugaa. Kottaa gara tokkummaa Waaqayyoo Abbaaf kan Ilma isaa Yesuus Kiristoos. Kottaa Waaqni sadan tokko yookiin waa'ee waaqummaa irratti akka Macaafni Qulqulluun jedhutti kan hin barsiifneef kan hin dubbanne kamiyyuu soba. Gara waaqa dhugaa haa dhufnu. Waaqayyo dhugaan har'allee isa beennee isaaf sagannee isa sodaannee ulfina silaannee fi badiisa yookaan firdii biyya lafaatti dhufaa jiru jala akka oollu barbaada. Waaqayyo karaa addaa sinaa eebbisu guddaa eebbifamaa ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif iyyuu isiniif haa baay'atu. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan nu quunnamuu dandeessu. Kadhata gabaabaa godhannee walitti qabnaa. Buleessa koo daagim yoo isaaf mijaa'e ta'e kadhata gabaabaa nuuf godhaa. Sana booda walitti qabna sagantaa yeroo kanaa. Abbaa keenya isa waaqarra jiraattu galata addaa siif dhiyeessina. Ayyaana kee nuu baay'isuudhaan jireenya keenya dhuunfattee dhiiga ilma keessattiin biyya lafaa jaallatteen karaa ilma keetii ofitti nu araarsitee nuu fi warra ilmi kee tamanan duwwaatu jireenya bara baraa argachuu danda'a. Sagaleen kees kan inni jedhu ilaa sagalee ilma kootii dhagaa gammachuun koo isaan raawwatama jedhee caafamee jira. Yeroo kana si galateeffanna ayyaana kee nuuf baay'istee carraa jiraachuutti waan nu dabalteen maqaan kee haa galateeffamu. Ameen. Gooftaa ulfinaa fuula kee duratti argamnee jirra. Siisa burqituu bishaaniif galaana uume. Karaa ilma keetii wanta hundumaa kan raawwatte. Isa beekne ilma kee beekne ilma kee hubanne daandii ilmi kee irra deemu akka dandeenyu. Hafuura ilma keettiin guutamne immoo akka ati nu guutuuf jaalala kee haa ta'u. Ameen. Addunyaan kun gara xumuraatti dhufeera. Namni kamiyyuu dhugaatti si wallaaleera. Karaa ittiin na beekuu dhabe sabni koo jedha macaafa keessatti kan barraa'ee jiru. Sagaleen kees dubbachaa jira. Adaraa namni kamiyyuu si waaqa isa tokkicha isa dhugaa isa ilmi kee dhufee biyya lafaa irratti beeksise amanee fudhachuu akka danda'u ayyaana kee ati isaaniif baay'isi. Ameen. Hunduma keenyaaf hafuura kee qulqulluu ati dhangalaasi. Ameen. Hafuura kan biraan barbaannu. Hafuuruma kee barbaanna. Qaama isa kan biraa jedhame sana hin feenu. Hafuura kee hafuura qulqulluutiin anaaf obboloota koo guutuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Amma xumuraattis dhaabbannee warra sagalee keetiif abboomu akka taatu ayyaana kee nuu baasi. Kan ittiin biyya lafaa jaallatte ilma keensi kan maqaa Yesuus nadaraa yaabba. Ameen. Ameen.